Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikil Reener roobii kaleessaa mana hidhaa magaalaa Jigjigaa gama kaabaa bahaatti argamu jeel Ogaaden jedhamu daawwatanii turan. Gochi suukanneessaan achi keessatti geggeeffamaa ture afaaniin dubbachuuf kan ulfaatu suukanneessaa ture jedhan. Namoota gocha suukanneessaa hidhamtoota irratti raawwachuu keessaa harka qabu jedhaman keessumaa lammiiwwan Ameerikaa kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qaban eessayyuu yoo dhaqan miliquu akka hin dandeenye dubbatanii jiran. Oromoota magaalaa Jigjigaa keessatti hidhamanii turan keessaa tokko abbaa ijoollee torbaaf jiraataa magaalaa Dirree Dhawaa akka ta'an Sheek Jamaal Abdullaa tokko jaallannee taasofsiise. Ana hidhamee guyyaa 4 kana ture Oromoo fi Somaalee Garabshaan keessa. Magaalaa Jigjigaa keessatti moo? Jigjigaa keessatti yeroo dura qabalee 12 bakka jaamtuun ittiin hidhame achirraa 04 bakka jaamtuun hidhame. Achirraa fuudhanii bakka torchiitti nama godhan Habaanaa yookiin Gontaanaamoo iddoo jedhamu magaalaa walakkaadha. Guyyaa 27 achittiin hidhame. Achirraa Gobolkaa bakka jaamutti ni jijjiiran. Manni hidhaa achi Jijjigaa keessa jiran maal jedhamu mee? Guddaan beekamaan jeel Kadhahee yookaan jeel Ogaaden jedhanii. Jeel Kadhahee jechuun mana hidhaa irraa gadii jeel Ogaaden jedhama duriif. Kabiraa Amiiraa jedhama. Kaan Gobolkaa jedhama. Kaan Habaanaa yookiin Gontaanaamoo jedhamu kana beekamaan hanga kana. Ani naggaadheedha meeshaa fi addee osoo karaa deemu Jibruukni ifaadhaa mejaanii na bulchanii akkumaan nuteela bulee nuteelumarraa halkan dhufanii na fuudhan. Hoggaa na fuudhan oonag naan jedhanii ani oonag takkaan beeku naggaadeen jeeni yeroo nan oonagii miti jehuun Gontaanaamoo iddoo jedhamu magaalaa walakkaadha. Uffata narraa yaasanii qullaa na dhaabanii makiinaa irratti kaateenaadhaan na fannisanii miila qilleensa irratti na hambisanii na rarraasan harka kaateena nakkaanii bishaan nan naqaa bulanii. Feestaala mataa gubbaa nama kaanii namaan ukkaamsanii jira. Feestaalaan na ukkaamsanii yeroon lafa gakkufees achirraa na gabbuusanii kophee wotaadaraatiin cinaachaa fi onnee fi duwidaa fi kanarra na deemaa turanii gara ji'a tokkoo fi guyyaa wayitii qixaata adda addaa jirachi keessa kursii sooketaa jiraatan irra teessee miila tokkorratti harka tokko siidhanii miila kursii tokkorratti immoo miila kaanis siidhanii harka akka qabattoo makiinaatti kaayanii achuma namnummaan si qoratu si biraa taa'ee akka sooketaa si qabsiisu miila sadii lafaa kaaftee miila tokko namaan naanno'itti yeroo isiin akkasiin namaan naanno'itu osoo hin beekne akkisee irratti albee fincaan irraa bahee hanga dhiigni afaanii funyaanii yaa'utti kursiisan akkasitti qixaatanii ammas waan biraa qaruuraa kookaa irraa dhugan kana simintoo jalatti tolchanii akka isiin hin giinne miila tokkoo fi harka tokko miila tokkoo fi harka tokko waliin nama hidhanii barzaafii gubban nama baasanii achirraa irratti gallakkisanii qaruuraan ilaa dhumaatti garaa keessa nama ol seentu jechuudha gama jalaatiin namni taraa takka qaruuraa sanitti kaayan fincaan qabachuu hin danda'u sagaraa qabachuu hin danda'u qaruuraa sana faana achi keessa nama qixaatanii ammas saaxina keessi isaa mismaaraa jira haaga dhaabbata namaatti tolfame saaxina kana keessa nama naqanii nama cufanii gamanaa gamas jechuun ta'u qaamni isaa wanti mismaara guyyaa 12 fa'aa guyyaa 8 nama garii guyyaa 10 achi keessa dhaabanii aga qaamni isaa kun miilli babbaqaqee dhodhoohee dhiigni irraa yaa'ee namni kun akkasitti osoo dhaabbatuu du'uus ni jira. Yeroo garii saaxina ribootii jira kan biyyaalaa dalagamee dhufu saaxina akka sanduuqaa kana keessa si dhaabanii gama fuulduraa kanaan ulaas irraa bananii ribootiin akka namaa kan namatu jira. Situmee za'a 2-3 faaguu situme booda sirraa gizee dhaaban atiif hin beektichumaan kufta waan akkana kanaan achi keessatti nama qixaatanii rakkina adda addaa jira mana hidhaa san keessa nama waan hagana jedhameen himne fincaan nama obaasuufaa sagaraa naannoo san hundaatti walitti kuufamuu jira. Sagaraa sanfaa keessa aadamu dhisiidhanii keessatti darbanii keessa dhabamtee sagaraa san nyaattee dhuydee hoggaati boqoytee du'a geesse aadaan keessaa harkisaa keessatti deebisaa keessaa harkisaa keessatti deebisaa akkasii sagaraa faa keessatti nama qixaatan wanniidhaan jechuu sagaruma tanaan achirraa baasanii qullaa kifilii kophaasii godhanii guyyaa 8 guyyaa 6 guyyaa 5 osoo qonqositti hin kennan akkasii teessisan akkasuma ammas uleedhaa fi kanaanis gaa akkaataan itti nama tuman anamma akka keeyyatti galgal tokko keessatti du'e jee oguu 30 faa gaafaan gaggabeen qaba feestaalan akkaanii narra deemanii na ukkaamsanii bokokee hafuurri gurraan osoo yaa'u gurri tokko na dho'ee na dhaga'uu didee ji'a tokkoof jechuudha waan akkanaa waan hagana jaameen himne tan namni yoo arke malee yoo itti manni hundi dhugoomsine hunda achi keessa jira nama boolla gaffagoo isaaba malee gaffagoo jira boolla kana fa'aa aadaan siidhanii si geessanii asitti darbi namoonni himta. Abaa'oo keessa waan dalaydee waan abaa'oo keessa turte faa namaan jaan nama mataarraa muranii fidanii nama hunda tokko gabbaasanii kun olaal akkanatti warra si wajjin olaa keessatti akkana qallee taraa si osoo hin geenye simi namaan jaan nama dhiinirraa dhabdabjuu kana rifeensa qabanii gama qalaa sasitti as deebisanii akkasitti dura qabanii hin sodaachisan waan akkanaafaa jira. Uuma ilmi namaa ilma namaa irratti hin dalayne namni ni dalagama jaamee yaadamne yoo ijaan argan malee waan akkasii jira. Waa hedduu waan himameen dhumne jechuudha.
mana hidhaa san keessatti namni achi keessatti ijoolleen hedduun warra cinaa tokkoon paaralaayisee jira, warra maraatee jira, warra miilli tokko irratti laamshee jira, harki irra laamshee jira. Ijoollee san hunda gaafa nama baasanillee hara kutanii agarree nama tokkollee agarree ijoolleen wantoota hedduudha. Oromoon nama 2,000 fa'aa gahuutu achi jira. San keessaa warruma fayyaa qofaa gabbee malee warra miidhame san tokkollee gaafa gabbaasanii agarre. Gatuunis ni mala akka godhan hin ta'e warri immoo ijoolleen hedduu bahe warri fayyaadhaa yeroo takka nama 61 Oromoo baasan yeroo takkallee akkasumatti gaafa nam 10 baasan 50 nama hedduu bahe nama kana keessa tokkollee nama fayyaa nama warra wajjin kifilii takka keessa turreen warra dhukkubsataa qabeen agarre achi keessa fayyaa dhagee achi keessatti paaralaayisee achi keessa maraatee walli dhiyaachuus namatti beekanii mana hidhaa keessatti halkan bishaan jirkaanatti guutaniiti jirkaana litira 25 fuudhu kana abbaa lama tokko fuulduraan tokko duubaan si kaanii xixiqqaa litira 3 fuudhu kana harka kanarra lama si kaanii harka kanarra lama si kaanii halkan guutuuf akkasitti dhaabbachaa bultaan qorannaa jaanii waan seenaa ta'e waan irra turtee fi kana himi jaanii namaan qoratanii namni walillee gaafatu akkuma nama duniyaa irraa deemee qabrii keessa jiru namuu taa'ee ijumaan wallallaaluu malee namni sodaafillee walillee gaafatu mana hidhaa keessas warra daaninnatii akka nama hidhamee ta'e achi keessa taa'ee nama qoratu achi keessa namaa wajjin jiraatu jira wajjin haasa'uun hin ta'u nama akka namatti ta'a mana nanitti guyyaa 27 hidhame keessatti dhaabbachuullee namatti hin dhiisan namu bakkuma jiru ciciisee ta'a halkan ulaan maskoonni cuftii banaadhaa poolisiin nyaachifatee qawwee qubarra kaayyatee nama jahaasitti ol deebisee tiriqasitti ibsee ta'a tiriqni mana keessa jira baawuzaan alaasitti olifaa harkaasitti ibsanii akkanuma mana banaa keessa teessa ciisuma qofa namni hundinuma ciisaa wajjin haasa'uunis dhorkaadha guyyaa 27 osoo nama natti aanu maqaa isaan beeyne eenyu jeen gaafanneen achi keessa ture namni alaa dhufuus nyaatas namaan fidan uffatas namaan fidan firriqeetis hin arku nama waggaa 5 waggaa 3 waggaa 4 achi keessa taa'u takkaa firri isaa ka dhufee achitti ilaalini jira anilleen ji'a lamaan achi keessa ture ji'a lamaan san takkaa firri kiyyanan agarree anis firri kiyyan agarree guyyuman bahu qofaa guyyaa tokko yumaa irraa itti warri jaaniin dhufee isaan achi seenanii nu laalan hoggaatan nama mimmiidhamaa kana nu keessaa guuranii nama qaamaan huqqate nama fayyaa hin qabne bakka biraa geessanii nama xixiqqashoo fayyaa qabu guyyaa isaan silaa boru dhufan har'a qophaa'aa jedhanii mooraa keessatti arganii tolchanii hoggaa dhufan akka gaarii jirraa nuus hin tumanii nagayaan jirraa mana murtii deddeebi'aa jirra ja'a nuun jaanii akkasumatti hoggaa isaan dhufan akkas jennee himna yoo ati waan jiru dubbattees hin dhiisan ni juutaa akkasitti marraa takka marraa ittiin dhufee achitti nu arke malee ilma namaa namachi wajjin hidhamneen malee ji'a lamaan san guyyaa tokkollee nama agarre akkasitti achi keessa tureetiin gaa eegas rabbiin na baase akkasitti achi keessaa ba'e rakkina cimaa hagana hin jaallee jira jechuudha keessa. Oromoonni achi keessa jiran kutaa biyyattii adda addaa keessaa dhufu moo kanuma naannoo Jigjigaa jiran? Kutaa hundarraa jiran Wallaggaa jira, Jimmaa jira, Iluu Abbaa Booraarraa warra dhufee jira, ijoollee Karawalloo jira, ijoollee Shaashamannee hedduminaan jira, akkasuma Harargeen ni jirti. Naannoo Cinaaksanii fi daangaa kanarra ijoolleen jirtus ni jirti. Namni hedduminaan achi maleedhaa keessa jiraatu Somaaleedha. Warri Somaalee sun immoo maal godhan jedhameetu? Isaan on elef jaaniiti. Ubboo jaanii bilisa baasaa Somaaleedhaa jaanii isaan maqaasanii fi Ashabaabiin hidhamanii Ashabaab namoo xiqqoo hedduminaan warri maleedhaa keessa guutuudhaa warra ubboo jaansanii Oromoon ammoo oona gijaaniitiidha warra achi keessa jiru hunda jechuudha. Achi keessatti nyaata nyaataa turtanii? Warra nama achi keessa jiru kan firri warra Jijjiga keessaa Somaalota hidhamee dhufuuf nyaanni dhufaa fi isaan hin garsiisan nyaatumaa dhufaa nyaatuma isaanii dhufu san wajjin nyaachaa turre. Gaafa daabboo takka argannus gaafa guyyaa gaafa dhabnee agabuu bulluus akkasumatti jiraachaa turre. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana bor itti deebina.